jiru. Keessattuu Washington DC Oromoo Community kan beekamu warroota dubartoota ciccimtuu dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti yeroo adda addaa waan hedduu godhaa turaniin hoogganama. Egaa hooggansa isaanii yeroo adda addaatti hiriiraa fi yeroo as deebinu ayyaana adda addaa kabajuudhaaf yoo as deebinu Oromoo kutaa magaalaa garaagaraa irraa dhufu haala ajaa'ibaatiin simatanii haala nama hawwisiisaa ta'een simatanii kabajaadhaan gaggeessuudhaan beekamu. Asittis akkuma argaa jirru Oromoo Community Washington DC fuuldura jirra. As keessatti namoonni isteeta garaagaraa irraa dhufan keessa seenanii keessummaa'aa jiru. Namoonni Oromoo taatanii kan iddoo garaagaraa irraa dhuftanii hiriira kana irratti hirmaachuudhaaf iddoo garaagaraa jirtanii akkas dhuftanii affeerraas ni godhu. Isaan keessaa namoota sadii koree hojii raawwachiiftuu Oromoo Community Washington DC irraa namoota sadii yeroo hedduu beektan garana affeeree qophiin isaan itti jiranii fi boru maaltu nurraa eegama kan jedhu waan muraasa isaan wajjin turtii taasifnaa. Turtii kana akka hordoftan isin affeera. Garana isin affeera hooggantoonni hundi keessanuu. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kunniin koree hojii gaggeessituu Oromoo Community Washington DC'ti. Mee qophiin maal fakkaata kan jedhu irraa haa eegaluuti. Akkanumaan hin deema tartiibaan addeeftuu irraan eegala. Galatoomii duraan dursee ilmaan Oromoo fagoof dhiyoodhaa hiriira kanaafan dhuftanii baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Ammas warri karaarra jirtanii nagaadhaan koottaa isiniin jenna. Egaa sagantaan keenya jalqabee jira. Har'a Wednesday'dha. Boru Thursday'dha guyyaa hiriira keenyaati. Kanaaf asitti walitti qabamnee namoonni already dhuftanii Washington DC seentanii as Oromoo communitytti akka dhuftanii mariis godhannu akka wal agarru namoota waliin beekneen akka wal bartanii as koottaa jennee affeerraa isinii gochaatii jirra. As koottaa walaa agarru jenna. Hayyee qophiin maal fakkaata? Galatooma uummanni Oromoodhaa ka labsaniitiin labsa kenna nu baatanii jiraadha bakka hundatti nuti ammoo tuyyuu Washington DC warri jirru akkuma community architectiin warra dura deemee uummata Oromoo sochoosutti qaama uummata Oromooti. Wanni nuti nu baga dhuftanii galatooma ammas warri dhufuudhaaf yaaddanis bakka barbaadanii raayuu California raayuu kaatanii dhufuu dandeettan dachiifa gorraay labsa kenna kana nu dhagaa harmeen isin yaamu jirti ka kararra jirtan rabbi nagaan isin asin haa gahu ka as jiraatan ammoo nagaa rabbi gad isin haa baasu. Warri DC ammoo tuyyuu namni biraatiyyuu dhufee as jira warri DC adaraa rabbi nurraa hin hafinaa labsa argitee uummata Oromoodhaa kaawwataa dabarsu jira. Kaa Washington DC mana Oromoodhaa jirra mana Oromoo bal'aa jirra nurti goota guyyaan har'aa guyyaa harbaadha yookiin ammoo Wednesday yookiin ammoo roobii jedhama. As jirra guyyaa kamisaas itti fufnaa guyyaa jum'ataas itti fufnaa qabsoon teenna hin eegalle malee bakka hin geenne kanaafuu karaa deemaa jirra. Karaa deemnu kanatti nutuu ka fiigaati dhaqqabaa isiniin jenna kanuma dhaamsi isiniif dabarsinu. Egaa ittiin deebi'a keessattuu qophiiwwan gara Friday irratti jiran sanniin maaltu eegama maaltu godhamuuf deema kan jedhu deebi'ee isin gaafadha. Amma qophiidhuma amma jiru qophii haga ammaa jiru maal fakkaata? Oromoonni magaalaa kana keessa seenanii keessattuu hoteela bakkee adda addaa jiran gara Oromoo Community kanas akka dhufan iddoo adreesii isaas akkasumas immoo wanta si qopheeffatanii jirtanis ilaalchisee isinis erga akka dabarfatan. Hayyee iddoo galatooma warri OMN dhuguma galata guddaa qabdu yeroo hundaa iddoo Oromoon sin barbaadetti argamtanii sagalee uummata keenyaa itti dhagaamee quuqama isaa biyyatti dabarsuudhaaf addunyaatti beeksisuudhaaf iddoo Oromoon walitti duukaarra dhaabbate socha hundaatti argamtanii sagalee keenya akkasitti dabarsuu keessaniif dhuguma galata guddaa qabdu. Akka naannoo kanaatti kan qophaa'ee jiru kun dhuguma DC taane akka DC'tti waan barbaachisu amma ta'e qopheessinu hunduma keenyatti waliin qopheessaa jira. Koominiitoota iddoo adda addaa akka gaariitti qindaa'anii warra dhufaa jiranti jiru. Minisootaadhaan namoonni hedduun galaniiru. Texas, Nashville, Tennessee iddoo adda addaatti galaa jiru. Kuni dhugumatti baay'ee kan nama boonsudha. Namoonni naannoo kana jiranis waan kana keessummaan nutti dhufaa jira. Gadi baanee simachuun nurra jira. Dirqamatti nurra jira. Inni kun akka DC jiraata tokkotti dirqama lamatti nurra jira. Tokko akka Oromootti. Sagalee keenya dhageessuun tokko ta'u nama immoo nutti dhufaa jiru kana keessummaa kana immoo sirriitti simallee duukaarra waan isaan barbaadan hundumaa isaa tajaajila barbaachisu kennine waan isaan barbaadan hundumaa dhiyeessuun nurra jira. Iddootti amma jirru Oromoo Community Washington DC dha jirra. Teessoon isaa 62 12
sadaffaarra jechuudha. North West jechuun North West irra jirra jechuudha. Iddoo kanatti har'a galgala kana simannaa keessummootaatti ta'aa jira. Ammallee hiraata jira, irbaata nyaataa jirru. Sana boodallee akkaataatti boora adeemnu irratti wal mari'achaa jirra. Isa ganama akkaataatti deemnu ganama cireen isa asumatti jira. Warri karaarra jirtan illee iddoo kanatti amma midnaayitii yoo ta'u amma 11 yoo dhuftan asitti waan hundumaa waan barbaachisu informationii tajaajila geejjibaa isinii kennama. Kana bartanii hundi keessan illee waa tokkotu waan hin jedhin nu qunnama. Qophiin barbaachisu amma danda'ametti hundinuu qophaa'ee jira. Warri dhuftan baga nagaa dhuftanii warri karaarra jirtanis immoo please homaa wanni hin jedhina kottaa biyya keessanii qophoonee jirraan jedha. Hedduu galatooma keessattuu qophiin boruu kan godhamaa jiru kuni hiriira qofaa miti. Oromoon bakkee adda addaati walitti dhufe kun hiriira qofa bahee galuu hin qabu. Marii adda addaattu taasifamuudhaaf adeema jettanii akka annaawunsii godhame nan beeka. Mee maal yaaddanii jirtanii? Maaltu jira hiriiraan dabalataan? Keessattuu immoo warroonni hiriira irratti immoo waamicha dabalataa akka gootaniif keessattuu kan barbaadu Oromoo Washington DC jechuun metro area magaalaalee sadiin DMV walitti qabatee jira. DC'n jiru, warri Maryland jiru, warri Virginia jiru. Iddoo adda addaarraa argaa jira namoonni gara Tennessee irraa dhufan, warri Texas dhufaa jiru, warri Minnesota hedduutu as dhufee jira. Keessattuu Oromoonni Maryland fi Virginia jiraatan fa'a akka waamicha kanarraa nafni sirritti afaan sirritti wal beektaniin kaasitti waliin qabsaa'aa yeroo dheeraa baattan kanaan waamichi akka sirritti dhiyaatuu fi namni tokkollee akka nafne akkasumas dabalataan immoo walga'iin godhamuudhaaf adeemamaa jiru kuni maal irratti xiyyeeffateeti kan jedhu addeeftu ibsa nu kennitan. Tole dura nagaadhuma wal gaafachuu fi waan tokko kan irra darbee sagantaas jalqaba irraa amma dhumaatti maal akka fakkaatu asumaan uummata Oromootiif ibsuun barbaada. Amma galgala kana akkuma asitti walitti qabamne namootaaf waan tokko waan borullee ta'uu warra man dhageenye warra nagarree fi nama agarruu fi ergaa hin dabarsinaa marii xinnoolee hin goona. Haa ta'u malee boru har'a galgala kana asitti ergaa wal agarree booda namuu gara bakka bulutti deema. Ganama sa'aatii 7:00 irraa amma sa'aatii 9tti breakfastiin hin jira asitti. Kanaafuu namoonni as jirtan hundumtuu dhuftanii breakfastii asii nyaachuu dandeessanii. Sana booda sa'aatii 10tti bakka hiriirri keenya jalqabu 17th and K bakkuma kanaan dura irraa ka'aatii turre 17th and K Washington DC North West walaa agarru achii kaanee gara deemnutti deemna. Bakka isaallee dubbachuu baannee garuu garaan keessaniin beekaa bakka dhaqnu. So isa walumaan boru addaan baafannaa garuu bakkitti wal agarru 17th and K North West Washington DC achitti wal agarru bakkuma kanaan dura wal argaatii turreetti achirraa kaanee dura bakka 2 bakka 3tti dhaabannaa sa'aatii 4 irratti finnaa. Erga finnee booda immoo asuma Oromoo communitytti deebineeti irbaata nyaannee wal wajjiniin marii xinnoos godhannaa. Garuu waan galgalaa'uuf waan dadhabdaniifis gadi sin lakkisnaa. Akkasumatti gadi sin lakkisnaa lakki gaafa jimaataa iddoo qabnee jirra. Ganamallee akka boqottanii namoonni tokko immoo warra seneetarii keessanii warra koongiresmaanii keessa wajjin warra qaxaroo qabattantu jirtu achi dhaqxanii yookaan telefoona bilbiltanii asumallee teessanii jaraan akka wal dubbistanii kunoo dhufeen as jira dhufee kaleessa hiriira baanee har'ammoo as jirraa jettanii himtanii. Sana booda sa'aatii 1 amma sa'aatii 6tti Marriott Hotel University of Maryland kan jiru University of Maryland lafa itti yaadattan haa ta'u College Park kan jiru Marriott sanatti walagarraa jechuudha. Sa'aatii meeqatti? Sa'aatii 1 PM 1 PM itti walagarree amma sa'aatii 6tti mari'anna. Mariin sun maalinni inni kan keenya han Oromoo an ilmaan Oromoo namattuu himuun nurra jiraatu. Abbaan marii sana mari'achuu barbaadan abbaan marii sana dhaga'uu barbaadan koottaa achumatti. So nuti wal mari'ata kana fakkaata. Waa'ee hiriiraa ammas namni baruu barbaadan telefoonallee keenya jira. Telefoona saniini nu bilbila telefoon tokko 240-705-0766
telefoona kee himi gatillee himi 301 728 3927 irra deebi 301 278 3927 Afaan Oromootiin illee takka irra deebiin. sadi duwwaa tokko torba lama saddeet sadi sagal lama torba. Bilbilli koo 24 543 afaan Ingiliziitiin 240-543-2319. Ankoo 242 725 7 nu bilbilaa ammaan tana bakka baay'ee namoota baay'ee kan bilbiltanii gaafattantu jira akkasumas warra OMN warra gaafa hundumaa agartan kana soo gaafattan isaanis sagantaa Afrikaa qabu isinitti himuu danda'u egaa ammas wanti gaafatamne akka gaariitti warri OMN illee kan nu gaafatanii akka Oromootti akka miidiyaatti kan nu gaafatanii naannoo Washington DC kan jirtan Oromoon ilmaan Oromoo an Oromummaa keessaniif yaaddoftan an Oromummaa jiraachisuu barbaadan ilmaanitti akaakayyuutti achi dabarsuu kan barbaadani koottaa uummata keessan uummata Oromootiif sagalee ta'a eenyu warri alaalaa dhufaa jiran keessattuu warri asii Washington DC, Maryland, Virginia odoo as jirtanii odoo kana dhageessanii manatti haftanii warra OMN jedhe ana miti maal jettan Oromoo fi Oromummaan isin haa gaafatu. Keessattuu isitti warra koree qopheessituutti ittiin deebi'aa wanti yeroo hedduu jechaa turre magaalaadhuma tokkottuu nama 40,000-50,000 qabna jennaa. Namni 40,000-50,000 kun arraan tana kan argaa jirtan warri Tigraay gaafa hiriira bahan namoonni isaanii baay'inni uummata isaanii hanga nama miiliyoona 5 ta'e jedhameeti kan beekamu. Oromoon miiliyoona 50 baay'inni isaanii nama 5,000 yoo ta'e nuti nama isaanii nama dachaa 10 hin taluu ibsitee hafte wanta itti dabaltan yoo jiraate walirraa fuudhati waan jettan nun jedha. Galatooma warri OMN fi daawwannoon isaaniitis nuti amma ibsuun isin ibsitee jirti waan deemnuu fi bakka deemnuuf isin himtee jirti nuti ammoo waan barbaannu deemsa qofa osoo hin taane waan nu barbaachisa maal godhuun nurra jira deemsi kun yoomurraa dhaabbata kana waan wal marii nu feesisuu fi yaa ilmaan Oromoodha wal dhageeffannee wal kabajnee naamusaa namnoo wal kabaje alaraa garuu danda'a yoo nam ifi jabeessuu danda'a gabrummaa kana akaakoo kennaaf abaaboo kennarraa nuti dabartee ilmaan keenyatti dabarsuu osoo hin taane gabrummaan kuni hundeen akka nurraa buqqa'u hojjechuu nu feesisa hojjechuu qammootiyyuu walirra laaluu osoo hin taane loomii 50 nama tokko ba'aadha nama 50 urgaadha walirra haa kuunu wal haa qarqaaru yaa ilmaan Oromoodha dhiirri dhangala'ee jira akka namni hammaachuu jirti hamma inni kana keessa kaba'uu jiru amma mootu boorahee wanni jedhe qulqullaa'uu waan hin oollate nurraa hin hafinaa bakka deemnu isin himne bakka dhabnu isin himne waan barbaannu ammoo ofii wal gaafata kanaafuu waan uummanni Oromoo murteesseetiin waan barbaachisan irratti ulaasa naga ga'eelutti imala deemaa jirra imala keenya kana itti koottaa warri Washington DC warri argiteen jarsii jirtan eeriyaa kana hunda warri jirtan adara rabbi nurraa hin hafinaa waliin bareenna nurraa hin hafinaa isin jenna galatooma. Hayye hedduu akka gaariitti badaniiru filaan koo baay'ee waan dabalu qabuun garuu xiqqoo kan irratti jabeessee wanni jechuu barbaadu waan amma keessa jirru kun waan akka tokkotti Oromummaati gaaffii jala galeedha jechuudha. Akka Oromootti waan walirraa keenya eegnu miti hunda keenyatti iddoo dhaabachuu nurra jiru dhaabbannee sagalee uummata keenyaa ta'uudha. Asittillee wal jajjabeessuudha. Neetwoorkii ijaaruudha. Ijaaramnee akka tokkotti yoo ta'uu dandeenye malee waan achi as ijaaramee sirna waggaa dheeraa nurratti ijaaramee sana cabsuu waan hin dandeenyeef ijaaramuun nurra jira. Kan ijaaramu immoo akkasii kanatti yeroo wal arginu yeroo wal geenyu waan barbaachisu tokko neetwoorkii tokko ijaarranneeti qabsoo keenya gara caalaatti saffisaan akka inni gara fuulduraatti argamtu akkasiin socho'uun nurra jira. Isa kana ilaallee akka Oromootti hundi keenya illee haasachuun wal duukaa irraa dhaabbannu gaaffiin keenya gaaffii Oromummaati. Oromummaati gaaffii jala galee jira irraan deebi'a. Isa kanaaf immoo akka Oromootti hundi keenya illee keessaaf alaan kibbaa giddu galeessa amantii isa kana isa sanatu hin jedhin akka Oromootti socho'uun nurra jira.
isuma kana gochuun nurra jira isa kana immoo fakkii ta'anii biyya addunyaa kana keessatti argisiisuun nurra jira hedduu galatooma boru akkuma jedhame akkasitti akka gaariitti waltumaa waliin gaggeeffannaa jechuudha galatooma. Egaa keessattuu namoonni hedduun argaa jiru ani na sodaachisa warra diisii irra deebitee addeeftuun akka dhaammattuun barbaada argaa jira namoonni isteeta gara garaarraa dhufan natti heddummachaa jiru warri Minisoota kiyya waan ta'aniif odoo hin taane akka mul'ataa jiran hedduudha yoo dandeessan isteeta irraa dhuftan alaabaa isteeta keessanii qabadhaati baay'ina keessan isin laalla achumatti koottaati bifa akkasiitiin isin laalla dabalataan immoo adeemsi deemnu fi yeroon kun samara ta'uusaa wajji wal qabate uffata gurguddaan uffatinaa uffata waan sasalphaa aduu keessa isin deemsisuu danda'u akkasitti godha warri dubartootaas warri dhiiraas caammaan godhatan iddoon deemamu kun bakkeen isaa baay'ee dheeraadha waan ta'eef haala danda'ameen waan sana akkomodeetti isin gochuu danda'u akka dadhabdanii jidduutti addaan hin kunne sa'aatiin deemnus dheeraadha iddoon deemnus dheeraadha bakkeen geennus dheeraadha akkasitti akka beekattan yoo dandeettan harka keessanitti bishaan qabadhaati haala danda'ameen waan feene yoo deemne aduun hanga fedhe yoo guddate waan ummanni Oromoo keessa darbaa jiruu fi keessa darbaa jiru waan gahuu miti waan ta'eef sanirratti akka xiyyeeffatanii dhumarratti ergaan kun naafee waan kanan dabalattan gara addeeftutti deebi'ee namootaas immoo namoota muraasa affeere akkamitti as geettanii maaliif dhuftan kan jedhus dubbisee isinii dhiyeessuudhaaf yaala addeeftu dhumarratti wanti kun naafee dubbadha kan jettu yoo jiraatu. Kana ta'e tokkoffaa oolmanni galateeffachuu irra jira. Dirqama kee kun dirqama uumaa galata hin barbaachisu. Galanni xiqqaadha. Ayyee. Oolmanni koonaa jiraata. Galatooma. Oolmanni Oromoo jiraata. Galatooma. Sagalee Oromoo anillee mallattoo bilisummaan jedhaan ture. Ammas akkasuma mallattoo bilisummaa oolmanni jiraata. So wannan kiranuu barbaadu tokko bishaanillee yoo qabachuu baattanii akkuma beektanii koomitiin Waashingtan DC uummanni dhaabbatee tajaajiluu dhabee kun baadha bishaanillee qabatee jira isnaafillee qabatee jira kanaafuu yaadda'ina gara biraa ammas Waashingtan DC Meerilaand Virgiiniyaa ila amma qorumsa jala seenee jira adaraa makkattiina maaliif ila wanna jechaa jira Minisootaan as jira Tenasiin as jira Daalaas Teksas as jira namuu hundi as jira kan keessan boru nagarra jechaati jiru adaraa nu qanisina adaraa namuu akka kanasne namni fagoodha waggaa dhufu I don't think adaraa koodoon ta'in Oromummaan manatti siin hambisiin Oromummaan inni gaafii jala seene manatti siin hambisiin koottaa Oromummaadhaa fi Oromiyaadhaa fi Oromoodha haa dhaabannu sagalee haa taanu manatti nafiina namni tiraanspoorteeshin baaseet hojii isaa dhiiseet maatii isaa dhiiseet as jira isteeta fagoorraa bakka fagoorraa xiyyaaraan isin immoo asitti yookaan makiinaallee ofuun sinirra hin jiraatu taaksii fudhattanii yookaan ubara fudhattanii dandeessanii koottaa dhuguu waayyuu miti silaa asitti uummata keessan agartanii keessummeessuu baga nagaan dhuftan jechuun isinirra ture haa ta'u hin komanna. Oromayyoo dhuftanii gaa adaraa nadhinaa boru koottaa isiniin jenna akkuma inni jedhee karaa dheeraa deemnaa kana hin irraanfatinaa daa'imallee warri qabatanii dhuftan daa'ima xixiqqoo qabaatanii wanna dhuftan gaarii qabadhaatu koottaa waan akkasiiti gara biraa ammas irra deebi'ee kan isinitti himuu barbaadu ganama 10 o'clockitti hoggaa wal geenye wanna walitti qabnaa wanna wal gorfannu qabnaa baay'ee isaa kanaan durallee waan walitti haasa'aatii turre warri kaanis isa yaadadhaa waan walitti haasa'aatii turre sana waan sana cabsu godhina garuu boru wal yaadachiifannaa egaa naamusa Oromummaadhaan hiriira keenya jalqabnee akka finnu Waaqayyoon keenyas nu gargaaraa Rabbii bira dhaabbataa akkasumas Oromoo waan baanee bira dhaabbatee akka xumurannu abdiin qabaa galgala kanammoo koottaa irbaata nyaannu walaa dubbisnu walaa agarru nama wal bira dhaabee walitti haasa'ee wajjin buna dhugee wal bareedu wajjin karaa deema namni wajjin karaa deemuu hin dandeenye wal wajjin mari'achuu hin danda'u maaliif wal shakka namni wal arge namni wajjin bu'e namni wal bare shakkiilee gidduudhaa bahaa karaalee deemuu danda'a wajjin qabsaa'uu danda'a jechuudha kanaafuu koottaa ilmaan Oromoo galgala kanallee borus nafinaa koottaa wal agarraa waan hundinuu Waaqayyo nu gargaaraa
bakka keenyan jedha ammas irra deebi'ee galatooma OMN. Galatoomii addeeftu egaa wantichi jiru akkuma dhageettanii community'n airport irraa kaasee namoota erganii namoota bakka adda addaatti hoteela barbaaduudhaaf akka rakkanne haala mijeessanii waan hundayyuu waan godhamuu qabu xumuranii eeganii jiran waan ta'eef wanti namoonni biroo komatamaniifis hin jiru. Hedduu galatoomaa waan gochaa turtanii fi community'n DC yeroo tokko hiriira jedhamee waamamu xiqqoo natti ulfaata akka isin asitti namatti keessummeessitan kana argaati jechuudha. Oromoonni biyya keessa teettanii sagantaa kana daawwachaa jirtanis kophaan jirtanii namoota hedduutu karaa adda addaatiin isin wajjin jira. Jabaadhaa waan jalqabne kana bakka tokkoon hin geessina. Sagantaa ammaa kana kanumaan raawwachuudhaaf deemaa koreen qopheessitu hiriira kana namoota hedduutu duuba jira. Isa keessa namoonni bakka buutanii asitti argamtanii sagantaa kana irratti ibsa naa kennitan hedduu galatoomaa isinin jedha. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin sagantaa hiriira boruu adeemu ilaalchisee kallattiidhaan koree qopheessituu Oromoo Community Washington DC wajjin godhaa turre kana fakkaata. Sagantaalee OMN biroo wajjin turtii gaarii akka qabaattan isinii hawwa. Akkasumas sagantaan hiriira boruu kanas kan Minnesota qofa kan Washington DC qofa oduu hin taane London hiriira jiraa san ganamaan kallattiidhaan karaa OMN isin daawwachiifna. The Hague Netherlands bakka International Criminal Court itti argamuttis Oromoonni Netherlands jiran The Hague afotti hiriira bahu magaalaalee garaagaraa biyyoota garaagaraa kan jirtan ummata keessaniif sagalee ta'uudhaaf kun carraa guddaa waan ta'eef baatanii sirna nama lafarraa duguugaa jiru kana sirna Oromoo lafarraa duguugaa jiru kana sirna hayyoota keenya hidhee manneen Oromiyaan mana hidhaa akka taatu gochaa jiru kana addunyaadhaaf saaxiluudhaaf kun carraa guddaadha waan ta'eef London, The Hague, Washington DC turtiin keessan kabaru nu wajjin taa'e jedhee yaada sagantaan ammaaf isin dabarsaa ture. Kanumaan xumurama qophiilee OMN biroo wajjin turtii gaarii qabaadha.